Tole egaa shamarta fuuni assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftan jechaadha. Har'a egaa barnoota keenya sagantaa afaan Oromoo ji'a tokko keessatti barreessuu fi dubbisuu guyyaa lammaffaa barachuu deemna. Guyyaa lammaffaa keessa maal barannaa? Sagalee dheeraa isaan keessaa jiranii sagalee dheeraa gaadhaa hanga kaa jiran baranna jechuudha. Guyyaan irraa 9/1/2018. Kanaafuu haa eegallu. 5 gaa gee gii goo gu irraan deebi'aa. Shanaffaa maal barannaa? Gaadhaa jira. Gaa gee gii goo gu. Gusa irra deebi'aa. Gaa gee gii goo gu. Jaaffaa haa hee hii hoo hu. Jaaffaa irraan deebi'aa. Ammaas jaaffaa irraa maal barannaa? Haadha. Haa hee hii hoo hu. Al tokko irraan deebi'aa. Dhaggeeffadhaa ammaas. Haa hee hii hoo hu. Torbaffaa irratti sagalee dheeraa maaliif barannaa? Jaa barannaa ishii. Jaa jee jii joo ju. Irraan deebi'aa al tokko. Jaa jee jii joo ju. Okay. 8ffaa irratti sagalee dheeraa kaa waliin uumuu barannaa. Kaa kee kii koo ku. Al tokko irraan deebi'aa ammaas. Kaa kee kii koo ku. Tole al tokko na jalaa jaame. 5ffaa irratti maal barannaa? Sagalee gaa barannaa. Sagalee dheeraa gaa. Ni jalaa jaadha. Gaa gee gii goo gu. Hayyamaa dafnee jennaa. Gaa gee gii goo gu. Haa hee hii hoo hu. Jaa jee jii joo ju. Kaa kee kii koo ku. Irraan deebi'aa ammaas guutuu akka dhaggeeffadhaa. Na jalaa jaa. 5ffaa gaa gee gii goo gu. Jaaffaa haa hee hii hoo hu. 7ffaa jaa jee jii joo ju. 8ffaa kaa kee kii koo ku. Tole egaa as keessaa akkamitti maqaa namaatis tahee jecha dheeraa barreessuun akka danda'amu fakkeenya tokko agarsiisaa. 8ffaa irratti fakkeenyaaf keekii jennee barreessuudhaaf maal goonaa? Bakka kanaa kee fudhanna. Kaa fi eelan fudhanna. San booda kii asii fudhanna. Kun warratti garuu maal ta'a? Keedha. Kun immoo kiidha. Warratti ammoo dhufee maal ta'a? Keekii. Keekii. Keekii jennee barreessuudhaaf kaa kanaa fi eelan tana fudhanneet kaa kanaa fi eelan tana fudhannee warratti maal jennee barreessinaa? Kee jennee barreessina jechuudha. Okay. Habiraa maqaa namaa Haajii. Naannoo kanatti dhuma jalatti fakkeenyaaf Haajii. Haa isaa fudhannaa asii fudhanna. Lakkoofsa jaarraa haa fudhanna. Haa fudhanneet jii isaa fudhanna. Lakkoofsa torba as deemneet jii. Kun haadha. Kun immoo jiidha. Haajii. Maqaa namaa guutuu gaafa barreessinu haajiin akka dabbarraa. Okay. Namoonni tokko yeroo baay'ee qubee takka godhanii barreessanii sirrii miti. Haajii dheeraadha. Sagalee dheeraa baasnaa jechuudha. So kanaafuu hordoftoota keenya wanti keessanuu chaanaalii kana irratti baruudhaa fi barreessuudhaa fi dubbisuu yeroo gabaabaatti barachuu barbaannaan yeroo hunda nu hordofuun dagatinaadha.
chaanaaliin kun chaanaala keessanii sagantaa barnoota afaan Oromoo addaa guyyaa 30 keessatti namni kamiyyuu haala kanaan na hordofe taanaan afaan Oromoo sirriitti barreessuu fi dubbisuudhaaf irraan booda hin rakkatu jedhee yaada. Kun sagantaa guyyaa lammaffaati. Sagalee dheeraa gaarraa hanga kaa jiran baranna jechuudha irraan tan. Kaleessa sagalee baarraa hanga kanaa jiran guutuu baranna jirra waan ta'eef har'a kana baranna. Kanaafuu akkasitti tole abdii guutuun qaba. Hunda keessanuu akka viidiyoon kun isin bira gaheen fi barumsi biraa akka kanaan booda isin bira gahuuf sheer, laayik, sabskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya. Yoo gaaffii qabaattanii fi haala ittiin barachuu barbaadan kamiyyuu keessatti na dubbisuu barbaadnaan lakkoofsa bilbilaa koo Duwwaa 9 11 Duwwaa 3 28 92 jechuudhaan na quunnamuu dandeessu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u jedha. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Okay, tole seenaa al tokko jedhime xumuruudhaaf eegala al tokko sadhumaatii fi shanaffaarraa eegalaa har'a maal barachuu irraa sagalee dheeraa gaadhaa hanga kaati baranna jechuudha. Kanaafuu nuti xumuruudhaaf seenaan guutuu akka nuuf jetti. Shanaffaa gaa, gee, gii, goo, gu. Nice. Okay, jaffaa haa, hee, hii, hoo, hu. Torbaffaa jaa, jee, jii, joo, ju. Saddeettaffaan kaa, kee, kii, koo, ku. As keessaa sagalee lakkaa'uu jecha dheeraa lama ilaalla. Tarree saddeettaffaa keessaa keekii jennee barreessuudhaaf asii kee ni fudhanna. Asii kii ni finna. Warra asii dabalee mataa keekita. Keekita jechuudha. Okay. Kan biraa immoo as keessaa maqaa nama tokkoo barreessuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf Haajii nama jedhu. Jaffaarraa maal fudhannaa? Iddoo qalama diimaa kana haadha fudhannaa jechuudha. Haa fudhannee as finna. Haa. San booda immoo jii barbaanna ammas. Jiin as jiraaf jaadha. Jaa, jee, jiidha kun. Jii as finna jechuudha. Dhugaas mataa haajii ta'a jechuudha. Haajii ta'a jechuudha. So, mina maal tokko irra deebi'ee jiru hin dhaggeeffadhaa fi jaamiin hin dhaggeeffadhaa. Baay'ee gaariidha. Jedhami. Good. Baay'ee bareedaa namatti tolaa jedha. Hayyee. Isa xumuraatiif al tokko dafeetiin saffisaan jedha. Ni jala jettu okay. Gaa, gee, gii, goo, gu. Haa, hee, hii, hoo, hu. Jaa, jee, jii, joo, ju. Kaa, kee, kii, koo, ku. Keeki. Okay, barnoota kana irratti kana fakkaata. Hundi keessanuu subscribe gochuun dagatinaa. Boorsaa